waan isaan dabarsaa jiran biyya kana keessatti waan ajaa'ibaati. Hojii isaan dalagan hojii ajaa'ibaati. Sin nam tokko nam lama rakkate imbaasiin kanan arguutu miti. Waan imbaasiin Itoophiyaa qabatee jiru biyya kana keessatti amma baay'inni Itoophiyaas keessa jiru isaan humna isaanii ol ta'aa jirra miti. Mirgi dhala namaa ni jiru achi keessa. Dhimma paaspoortii irra ni jiru. Dhimma ijoollee lubbuun yoo miidhamtee ni jiru. Amma nam tokko reeffa maallaqa walitti qaba reeffa nutu gasha jedhu miti. Dhiirris du'e dhalaanis du'e bakkee irrattis duute mana madaamittis duute biyya kana keessatti imbaasiitu galcha. Birrii walitti qabamu yoo baay'ate namichicha bakka bu'umsa gaafa ta'u deddeebii imbaasii bir qaxaroo waa tokko sirreessu malee kan reeffa fe'ee gashuu eessaatiyyuu imbaasiidha. Karaa kanaa imbaasiin Itoophiyaa galata guddaa qabu. Namoota meeqaaf meeqarree hugursiisanii jiru. Bakka dhugaatti immoo si bira dhaabatanii dalagu. Yaa siisay deemtee argite Itoophiyaa imbaasii laala. Guyya lama immoo sadii deemeranii ijoollee achiitii yeroo argu gibbiidha. Ijoolleen lafa diriirfatanii taa'anii nama hanga kana biyyi kun humnaa ol o'a biirooma keessa teesseeyyuu dafqa akkasitti cobsachaa nama meeqa keessummeessu dhugaa jira jechuuf ani galata guddaa qaba imbaasiin biyya kana keessa jiru. Imbaasiin Imaaraatii biyya kana keessa jiru hooggantootaa kaasee hanga gajjallaatti galata guddaa qabdu nu bira. Akka namni ijoollee keenya fidee sitti gatee fi akka ijoolleen guyyaa guyyaatti iyyata achi deemtuu fi akka gargaarsa godhanitti namni kabajan qabu malee imbaasii Itoophiyaa galata qaba. Akka Siwiidiifaa kana barrii gadi sittiin cufatanii bara. Sa'aatiin ga'anii gadi sin awwaraawwaranii bara. Yeroo ijoolleen achi teessee kukkuftu bishaan fuudhanitti kennu. Yaadaatiin ijoollee keessummeessu. Karaa kana imbaasiin Itoophiyaa galata guddaa qabdu biyya kana keessatti. Parsantii 100 keessaatii yeroo warra ijoollee fidanii gatanirra itti bilbilanii hanga tokko sirreessanii warri sin qaqqabuu didee carraan kun immoo obsa godhadha. Dhuguma imbaasii kanaa olitti taane nun baa'inni keenyas keessa baa'atanii jiraachuun rakkoo tokko ittiin qabu biyya ofiif. Sun rakkoo tokko ittiin qabu garuu yoo dandeessan mee namni 400 amma asirra jirtan kun fooloo kiyya qabdu mee fooloo godhaame mana kana. Fooloo godhaame. Kanaafiyyuu imbaasii Itoophiyaa galata nu biraa qabdu. Ijoollee meeqaaf meeqa daandiirraa kaasan. Waan meeqatu jira biyya kana keessa. Akkuma amma Mubaarak Musammanni hatti jifaa daldala bulaa gizoo kaane yeroo Kaayiroo jiru Itoophiyaa Dubaayin hattuudha jedhee achi taa'ee afaan banaa ture. Deemee ifiisaayyuu kootaa banatee ofii asitti hin galle warra akkasii bu'aa mataa isaaniif afaan banan miti. Engadde mana makii orootti gaafa achitti haa gargaaramtu mucittiin achitti haa dhaabattu jennaan mana kiyya malee jedhanii keessattuu warri faamasii jettee tokko kosoon ijoollee keenya darbachaa hin jirtu. Wallaahi warri otoo beeksisa tokko wayii rakkina kiyya tokko naa himi jettee gaafatti dhaqxu dura dabarsanii waasi gaafatu. Garuu imbaasiin Itoophiyaa akkas miti. Annaman gargaara jedhu malee miidiyaa irratti gargaaru malee keessaan gaafa ijoolleen rakkoo adda addaa keessa galteetti deemtu hin jiru. Hin jiran. Dhugaartuu sinitti maal beekamtiif. Dhugaaf miidhama hattoota Dubaayii jedhee afaan banaan turre har'oo maal dalagaa jiran biyya kana keessatti niitii guurratee waan qabu guurratee as hin galle. Kanaafiyyuu yoo rakkattanirree yoo miidhamtanirree harka keessa poolisiitii olitti imbaasii biyya kana. Imbaasiin biyya kana ijoollee keenya akka isaan gargaaranitti akka isaan hojjetanitti otoo Itoophiyaatti akkas hojjetama ta'e maashaallah biyyi keenya silaayyoon duroomte akka imbaasiin biyya kana waan hunda sekuriitii godhee hojjetutti. Garuu yeroo tokko rakkoon adda addaa mudata. Maali baa'inni keenyii fi hanki baa'inni imbaasii sana keessaa nama tajaajilanii fi baa'inni keenya humnaa ol yeroo ta'u jira. Dhugaa jirtu sinitti malee keessattuu ijoolleen rakkoo adda addaa keessa galtan imbaasii deema yoo dandeessan. Lammaffaa immoo shamarran qalabarra jirtan biyya barbaadde yoo ta'e hin badiin qalabarra.
yoo mana sana keessa akka gudeedamu namni si gudeeduuf si daffaru mana sana keessa yoo jiraate rakkoon adda addaa yoo jiraate baddee mana ijaazaa dhaqxa baddee bakkee deemta toon ta'an harka kee poolisiitti kennadhuuti Itoophiyaa gali seenu akkam nagaadha harka keessan poolisiitti kennadha Itoophiyaatti deebi'a yoo Siwiidin sii ta'uu dide Dubaay dhufta yoo Dubaay sii ta'uu dide Kuwait deemta yoo Kuwait sii ta'uu dide Beerut deemta Joordaan deemta hiree kiyyatu kana na godhe jettanii hanga lubbuun keessan ba'utti illee eeggatiina yoo dandeessan gaafa biyyaa baatan lakkoofsa imbaasii lakkoofsa dallaalaa biyyarraa sin baasu waa kana kanaaf sirreeffadhaa baha malee keessattuu lakkoofsa imbaasii qabaannaa carraasaan biiroo jiran arganna dhibbaa dhibbatti si gargaaru ani biyya kanatti ifii kiyyaa ijoollee feemesiitti ergee homa godhee dadhabee imbaasiitti ergee furmaata argataniira jiru imbaasiitti ergee dhugaa dubbachuuf imbaasiin Itoophiyaa karaa kanaa galata guddaa nu biraa qabu si warra beekamtiif jecha fooloo yoo mana nam tokkotti gargaarsa taate mana koo maaf hin ta'a yoo nam tokkotu giiftii mana isaatti walitti qabamuuf jedhameera ta'e miidiyaa kanarraa namni dhugaa dhaabatu namni dhugaa dubbatu namni gandaaf kutaan beekni eenyu isinitti fakkaate Asilii Maammed qofa wallahi mucaa Asilii jedhan sanarraan ala warri kaani xawwal waallee fakkeessituudha mucaa Asilii jedhan sana qofa ani nama yoo xinnaate miidiyaa kanarra waggaa 7 ol fayyadame FB irraa kaase namni dhugaaf dhaabatu namni bakka dhugaan jirtu otoo abbaa saayyuu ta'ee dhugaa fuudhee addatti laxxafee darbu Asilii Maammed qofa warri kaanoo amma maqaa namaa na waamsisiina qoshon bodde kanaafuu yoo dandeessan hin badiinaa shamarran keenya mindaa keessan jedhan lama walitti qabadhaati Itoophiyaatti gala achiitiin bakka barbaadde deemtu malee abbaan barbaade gadi baasee isinitti tacaawwatee diqaalaa namaa baattanii waan meeqa rakkatiina taap koppii linkii godhaame nama 400 nama 20 ummata girri jaallatu kan nama 400 nama 20 ayyaana waggaatti gara burcuqqootti qotti deebi'e biiftuu buna kan ana buna sponsora kan narraa ta'u ba mee warri suuqii bunaa qabdan jirtu biyya kana keessa beeksisa sinii hojjedha buna kiiloo tokkoon beeksisa sinii hojjedha warra suuqii qabdan suuqiin Dubaay isa kamee suuqii eebbifamee ijaatiin gadi baanee argine immoo qubaan lakkaa'amti isa kaan eebbisiisne ganama yeroo deemtu taappellaa dachii fuudhameera wahi Dubaay maafiyaa Itoophiyaatiif baaf 20 Dubaay Saudi Arabiyaati maafiyaa 70 jettan inni Dubaay maafiyaa meeqaffaa keessa jira laata gudii barana nun taane hoteela nama wayii beeksisa hojjetanii hoteela eebbisiisanii hoteela achi buuteensaa dhaban hoteelli jiru silaa miidiyaa irratti eebbifame miidiyaa faa agartuu miidiyaa jedhanii miidiyaa wayii faa eebbisiisan miidiyaa biyya kanatti eebbisiisame keessa kan Naasir Aanulee qofa argine miidiyaa hojjechaa jiru inni kaanoo birrii walitti sassaabame gatii eebba culluxxachuma feekiin Dubaay keessa jiru waan hunda gadi sin baasu suuqii taappellaa fuudhanii suuqii Sumaalotaa irratti alaabaa Oromoo Abbaa Gadaa kanatti godhanii Sumaalee faana walii galanii Sumaaleen isa guyyaa lama mana ishee cuftee oolchitu guyyaa lama isaanitti kireeffatte meeshaan hunda yoo ta'e kaameraan sakka'amee jira suuqii eebbisiisan gaafa bultee dhaqxoo suuqiin sun kan Oromoo miti Sumaalotaati wallahi amma qibamoonni mana madaamii jiran kanan beekan nu warri taaskii hojjennu nu warri bakkee kana keessa deemnu waan danu arginu feekiin hundumaa keessa jiraannu suuqiin eebbisiisame guyyaa lamaa booddee gaafa dhaqxu suuqiin sun kan Sumaaleeti kan ilma Oromoo miti agartuu miidiyaa eebbisiisne eessa dhaqe miidiyaan sun wallahi waadanu nan dubbachiisina waan Dubaayin keessa jirtu
Ela marreechuudha ijoolleen biyya jirtan waan miidiyaa irratti argitanii fi waan lafa tuftanii argitan garaagara. Waan meeqa argine bar hin jiru lafatti. Nam tokko yeroo tokko beeksisa hojjetee mana miicaa konkolaataa beeksise. Mana miicaa konkolaataa beeksise. Miicaa konkolaataa jechuun ijoolleen biyya kana keessa jirtan Itoophiyaallee ni jira. Bakka konkolaataan itti miicamu kan saaxi'anii beeksisanii talaalaksan. Gaafa makiinaa miicachuu akka hin jiru kan hin diide. Wallahi kan hin dootaati. Taappellaan guyyaa tokko ofirra teesse malee akkasitti jechuudha. Nuti warri Dubaay jireenya feekii jiraachaa jiru. Warri biyya jirtan dhuguma akkachitti dubbatan ettanii uftanii addanaafa. Maali maammadoon meeqaaf meeqa chokkolaataa ashagdu jedhanii biyyarraa dhufanii amma bilookeetti ashagaan jiranii. Bilookeetti ashagaan jiranii chokkolaataan gara bilookeettiitti jijjiiran. Warri mana saamunaadha fabrikaa saamunaa ta'emanii dhufan immoo feerroo ashagaan jiranii biyya kana keessatti. Kana bara jireenyi Dubaay parsantii 100 keessa parsantii 15 qofa inni kaan feekii jiraachaa jira. Amma warra modeelii fakkaatan kana miidiyaa kanarratti gaafa lafatti argitu akkasumatti jira. Rifeensa dhoksii min maalat ነው? Maal jechuun maafan dhoksa? Moo wiigii birrii 50,000 bittee jaartii jettiitu seete. Namoonni baay'ee anaatiin kiristaana bara. Maafa dhoksa rifeensa? ضبي تياب البحر يلا ما تحطي شنطتي شنطة واحدة. Namoonni baay'ee yeroo miidiyaa irratti na argitan akkasumatti fakkaata. Ani garuu musliimaati. Uffata akkasitti uffachuu tokko maktaba adda addaa irra nan deemaa arbaa biyya jala لا الدنيا ياخذ على الاثنين مي 23 akkasitti guddadhe buleessoo. Kanaafiyyuu anaatiin rifeensa oksii jechuu miti warrumti itti dhalatee itti guddate keessatti yoo kan qullaa deemanii jiran akka wardaan ooleefa. Ijoollee meeqaaf meeqaan garuu intala kiristaana.